Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadhayi nagaa keenya galata baga nagaa fayyaa taatanii isinii jecha egaa har'as akkuma nu argitanii wal baannee jirra dhufnee jirra isiniin jenna amma immoo maal qabattee nu dhufte hinaan silaa dubbiin keen tolu hojiin kee illee tolu waan toluun hojjettu warri naan jettan jechuudha. Har'as waan ajaa'ibaa tokko akkuma argitan jechuudha kinu viidiyoo kaname dhaggeeffanneetu walitti deebine jechuudha daqiiqaa muraasa obsaan dhaggeeffadha. Akkam jettanii ani biyya Arabaa dhufee hojiin barbaada. Umriin koo umrii 20 barattu kutaa 10 hin heerumne. Maal jetti yaa madaamii ani barattuu kutaa 10 fixeen jira. Hin heerumne biyya Arabaa yookaan deemee hojjechuun barbaadaati na fudhadhu maaloo jettee afaan isheetiin obboleettiin keenya dubbachaa jirti jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Haa ta'u akkasittuu haa ibsattuu malee ishiin tuni baay'ee jechuudha. Ergaa guddaa dabarsitee jirti jechuudha. Namoonni baay'een kan Dubaayii oofan warroonni amma fakkeenyaaf Dubaayii oofan afaan beektii jedhanii ijoollee baay'ee warroota afaan hin beekne haarawa biyya Dubaayii erganii madaamiin gaafa biyya achi geessee gaafa afaan isaaniitiin taasoftu haa madaamiin afaan isaanii kan hin beekne jechuudha. Hin beekan maaliif hin baranne waan ta'eef wanti isaan baratanii afaan isaanii beekan hin jiru waan ta'eef yookaan immoo deemtee tanaan dura muuxannoo biyya Arabaa hin qabdu waan ta'eef haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Warroonni immoo kan afaan beekan barbaadan kun maaliif seetan itti himuu hin xaaranii fakkeenyaaf yeroo tokkicha kana hojiin kee kanarratti xiyyeeffata hojiin kee jedhanii hojii san itti himu. Inni biraa immoo jechuudha kan afaan hin beekne yoo ta'e afaan hin beektuudhaan deemuu qabdu malee barachuu qabdachi deemtee malee afaan beektiidhaan deemtee isheedhaafis rakkoodha haa madaamittii fudhattuufis baay'ee rakkoodha jechuudha. Maaliif namni keenya rakkoo laalaa hin jiru deemichuma qofa laalaa jira jechuudha. Akkasumallee jechuudha daldaltoonni baay'een ijoollee afaan hin beeknirra biyya Arabaa Dubaayii deemtaa biyya birrii guddaan deemtaa jedheet maallaqa guddaa irraa nyaatee haga ammaatitti ijoolleen akka sammuu ta'antu jira jechuudha. Maallaqa guddaa irraa nyaatee jechuudha dallaalli si oofnaa hin deemtaa yeroo gabaabaa keessatti birrii kuma hagana kaffali jedhanii jechuudha. Micayyoon kaatee horii yookaan immoo sangaa qotiyyoo isa jedhamu abbaa ishii sangaa gurgursiistee akkasumas obboleettiin ishii hangafaa ala jirti biyyuma Arabaa jirti ishiinis ishee wajjin walitti dabalanii fi birrii dallaalli jechuudha humnaa ol kara 300 olii jechuudha wanti ishii meedikaala jedhee akkasuma deemicha karaa kanaa tiraanispoortii jedhe wanti ishii fixxe 300 hin ta'a jechuudha. Dhugaa yeroo tokko hin gowwanna jechuudha. Maaliif 300 san hamma fixxu biyya keessatti suuqii wayii banattee akka barbaaddetti ittiin jiraachuu yookaan immoo hojjechuu ni dandeessi. Hojiin biyya keessa haa ta'u harkaa illee gara afaanii haa ta'u garuu immoo jechuudha maallaqa kana hunda baasuun namarraa hin barbaachisu jechuudha. Paaspoortii ofii baafatanii erga baafatanii siyoosii ofii barataniin booda eejensii deemanii ergatanii akkasitti osoo namaa dhufee gaariidhaan jira. Dallaalonni immoo irra caalatti waan daddafuu fi dafee deema namni dallaalatti ergate dallaalichi dafee toofa akkasumas immoo iddoo yoo namaaf mijachuu baate namaaf sirreessa jedha. Kunillee sobaa jechuudha. Ani yeruma deemu hundaayyuu dallaalarraan malee jechuudha biiroorraan deemee hin beeku. Hanga ammaatitti jechuudha wanti inni na gargaarsiise hin jiru jechuudha. Yeroo natti jiru sanitti wanti inni na gargaare hin jiru. Sinii galee dallaalichi wanti Itoophiyaadhaa bahee biyya Arabaa keessatti waa tokko naa godhe hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee akkasitti gowwanna.
akkasumas immoo afaan beekti jedhee gaafa oofee achiin ga'u madaamiin maal gooti guyyaa lama sadiitti as deebisti jechuudha. Guyyaa lamaa hin tursiistu. Sababni isaatis ishiin kan afaan beekuu barbaadde malee kan afaan hin beekne hin barbaadu. Afaan beekti jedhanii biyyoota nama afaan danda'u barbaadu kan afaan hin beekne erguun immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa kana fakkaata waanuma xiqqoo akkasii kana haasa'uu barbaadetan jechuudha. Egaa viidiyoo keenya laayik sheerii godhaa koomentii tolchaa isiniin jedha. Kana fakkaata dhugaa dubbachuuf haalli ittiin jireenya biyya keessaa ilaalanii ijoolleen hin deemne jireenyuma biyya keenya keessaa kanaayyuu jibbinee irra jedhanii warroonni jireenya hin taanetti deeman hedduu jira jechuudha of kasaarsanii. Dhugaa dubbachuuf taana haati 300,000 kasaarti tun ollaa keenya jechuudha. Baadiyyaatti maatiin ollaa waliiti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Haala kanaan qabeenya maatii ofii cafaccabsiisanii gaafa innis immoo namaa ta'uu didu baay'ee ulfaataadha. Achittis immoo mana gaarii ga'uu dhabuu danda'a. Yookaan immoo afaan beekti jedhee ofii akkuma kun ijoollee biroo biratti afaan hin beektu yoo ishiin afaan wallaalte achi as deebisan maallaqni ishee kun kisaaraa galaa jechuudha. Kana fakkaata horaa bulaa ijoollee hamma isin hin danda'ameen warroonni biyya keessa biyyaan ala jirtan ijoollee biyya keessaa deemuu hedanii wantoota tariitii isaan arguu dhabuu danda'u kanneen akka tiiktookii kanneen fayyadamuu dhabuu danda'u. Oduma arganiiru dhugaadha hin se'an. Garuu immoo gorsuutu nurra jiraatan jedhan gorsuutu sinirra jiraata itti himaayi. Hamma tokko yoo itti himanii gaariidha jedhee tanan yaada. Itti himaatoo akka isaan hin nyaatamne ta'a.